Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama hordoftoota tiyya barnoota namni hundinuu itti hajamuu fi akkasumallee barbaachisaa ta'e takka isiniif qabadhee dhufeetin jira. Misinjara namoota isin waliin fayyadamaa jiru hannaan jechuudha osoo isin hin beekin eeyyama keessanii malee namoota misinjara keessan isin waliin fayyadamaa jiru akkamitti beekuu akka itti dandeessan isin barsiisa. Akkasumallee yoo beektan akkamitti akka itti ofirraa keessaa baasuu dandeessan gargaarsa aappii tokkoon malee jechuudha. Setting misinjara keessanii keessan akkamitti akka itti ofirraa baasuu dandeessan isin barsiisa. Baga irra deebin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa dhuftan subscribe godhaa maatii keenyatti dabalamaan isinin jedha amma kallattimaan gara viidiyootti isin dabarsa nafaana bu'a. Egaa maamiltoota keenya kabajamoo walitti deebinee jira akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale namoota eeyyama keessanii malee misinjara keessan isin waliin fayyadamu akkamitti ofirraa akka itti baasuu dandeessan akkasumallee nama isin eeyyama keessanii seessiftanii fi yookaan eeyyama keessanii malee kan seene haa ta'u eessarraa akka isinitti seene akkasumallee guyyaa kam isinitti seene weebsaayitii kamirraan yookaan liinkii kamirraan misinjara keessan eeyyama keessanii malee seenuu danda'e kan jedhullee hundaayyuu viidiyoo kana keessa ni argattu jechuudha. Maqaa nama TV guyyaallee akkasumallee biyya namni irraa isinitti misinjara keessan seene san jechuudha amma isin argisiisa. Kana sirreeffatuuf jalqaba misinjara keenya keessa seenne isin argisiisaa jechuudha. Kun misinjara yeroo tokkoof irratti kilik goonu. Sana booda misinjarri keenya haala kanaan nuuf bana jechuudha. Eega haala kanaan misinjarri keessan isiniif bane gubbaa kanarratti tuqaa sadeen yookaan muraa sadeen karaa harka bitaatti jiru ni argattu jechuudha. Yeroo tokkoof irratti kilik gootu. Sana booda haala kanaan isiniif dhufa. Fuuldura maqaa misinjara keessanitti seetingiitu jira jechuudha. Mallattoo akka seetingii barreeffama osoo hin taane mallattoo akka seetingii geengoo tanatu jira bakka nan xiyyaan isin argisiisu. Yeroo tokkoof irratti kilik gootanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha. Yeroo inni haala kana fuula kana qabatee isinii dhufee suuta jettanii ol harkistuu jechuudha. Yeroo ol harkiftan asirratti privacy and safety ka jedhu ni argattu jechuudha. Yeroo tokkoof irratti kilik gootanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Sana booda ammallee haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha. Asirratti illee waa baay'eetu jira gaa fuula kanarraa akkuma beekamu kana durallee viidiyoo baay'ee asirraa isiniif hojjedheetiin ture jechuudha. Gara fuulduratti illee settingiilee as keessatti hafan bal'inaan kan waliin barannu ta'a jechuudha maamiltoota kiyya. Kanaafuu maal gootanii haala kanaan eega inni isinii dhufe jechuudha suuta ol harkistanii jechuudha. Asirratti end to end inscripted chats ka jedhu kana ni argattu jechuudha. Yeroo tokkoof irratti kilik gootanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Sana booda haala kanaan ammallee fuula kana qabatee isiniif dhufa. Qabxii lama qabatee isiniif dhufa jechuudha. Amma asirratti maamiltoota kiyya asirra gadi buutanii security alerts tajettu tana ni argattu jechuudha. Asirratti yeroo tokkoof kilik gootan isa lammaffarratti kilik gootu jechuudha maamiltoota kiyya. Eega security irratti kilik gootanii haala kanaan mata duree kana qabatee isiniif dhufa. Waa lama qabatee isiniif dhufa jechuudha. Asirratti illee manage security alerts ka jedhuu fi akkasumallee view all logins ka jedhu qabatee isiniif dhufa jechuudha. Kanaafuu kan isinirra cuqaasuu qabdan isa lammaffaa view all logins ka jedhu kanarra cuqaasuu qabdu jechuudha. Isa lammaffaa kanarra yeroo tokkoof kilik gootanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Sana booda ammallee haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha maamiltoota kiyya. Eega haala kanaan isinii dhufe taabni guddaan asirratti jechuudha. Namoonni biraa yoo misinjara keessan dhossaan isin waliin fayyadamaa jiraate jechuudha maamiltoota kiyya asirratti fuula kanarratti isiniif fidaa jechuudha. Asirratti amma bilbila keessanii malee bilbilli nama biraa yoo kan akka keessa jiru taate jechuudha. Namni lama isin waliin fayyadamaa jiraate sadii isin waliin fayyadamaa jiraate namoota isin eeyyama keessaniin walitti banattan haa ta'u asirratti daraaddaree hunda isinii fidaa jechuudha. Kan Facebook irraan isin seenelle kan gara kamiinuu isin seene haala kanaan isinii fidaa jechuudha. Anamma kun guyyaa lama dura kun guyyaa namni sunnatti seenelle jechuudha. Bilbila 9C jedhuun yookaan 9C ka jedhamuun Facebook irraan na seename jechuudha. Haala isin argitan kanaan amma guyyaa lama dura jechuudha. Haala isin argitan kanaan 2 days ago naan jedha jechuudha. Kanaafuu irrimatti cuqaastan fakkeenyaaf nama kana keessaa baasuuf yoo deemtan yookaan namni isin hin beekne bilbilli isin hin beekne kan keessan hin ta'in yoo fuula kanarratti isinitti mul'ate maal gootanii bilbiluma nama sanii kan hin beekamne san isuma san irratti yeroo tokkoof kilik gootan amma Facebook ka jedhu kana yeroo tokkoof irratti kilik godhaa jechuudha. Sana booda maamiltoota kiyyaa haala kanaan login info mata duree jedhu kana qabatee isinii dhufa. Suuta jettanii ol harkistu kuni amma jechuudha lakkoofsa asirratti argitan kuni
koodii ID nama saniitii jechuudha. Fakkeenya kun waan isin fayyadu miti biruma darbitanii jechuudha maamiltoota kiyyaaf. Kanaafuu maal gootan asirratti yeroo gadi buutan log out jettu jala kanatti ni argattu jechuudha. Yeroo tokkoof log out bakka jedhu kanarra kilik gootu jechuudha. Sana booda maamiltoota kiyyaa haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha. Log out of Facebook on jedhee maqaa bilbila abbaa sanii isiniif fidaa jechuudha. Sinaayinii kana keessaa baasuu feeta yookaan log out keessaa godhuu feeta jedhee nu gaafataa jechuudha. So kanaafuu maal gootanii asirratti gadi buutanii jechuudha cancel fi log out ka jedhu qabatee isiniif dhufaa jechuudha. Jala kanatti bal'ina isaa asirratti dubbisuu ni dandeessanii waan isin fayyadu miti irrallee darbuu dandeessan rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Akka isin keessaa baasuuf deemtan asirratti information bal'inaan isin ibsaa jechuudha. Kanaafuu isin maal gootanii asirratti gadi buutanii log out isii jettu tanarratti yeroo tokkoof kilik gootanii jechuudha. Haala isin argitan kanaan guutummaan guutuutu amma keessaa bahee jira jechuudha. Namni sun messengerri keenya amma kophaa keenya itti fayyadamaa jirra jechuudha. Amma booda messenger kan kee keessa annaatu jira yookaan si waliin fayyadamaa jira bar messenger kee dhossaan haa godheetin jira jedhee namni waan isin sodaachisuuf hin qabu jechuudha. Akkasumallee isinillee messenger kiyya hiriyaa kiyyatu na waliin fayyadamaa jira yookaan jaarsa kiyya ofirratti hidhuun oolu abbaan manaa kiyya ofirratti na hidhuun oolu waan jedhamu sammuu keessan keessatti seef ta'uu hin qabu jechuudha. Salphumatti guyyaa guyyaa messenger keessan eenyutu akka seenee jiru ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenya messenger keessan kana yoo namnillee keessa seene jechuudha maamiltoota kiyya guyyaa guyyaan ufumaan yeroo namni sun seene akka meseejii nuuf ergu akkamitti godhatuu dandeenya ka jedhuuf jechuudha. Salphaadha jechuudha maamiltoota kiyya gara fuulduratti viidiyoo qopheessee kan isiniif dhiyeessu tahaa jechuudha. Haala kanaan namoota messenger keessan dhossaan isin waliin fayyadamu viidiyoo kana jalqabaa kaaftanii hanga dhumaa yoo kan daawwattan ta'e jechuudha. Salphumatti ofirraa baasuu ni dandeessan nama tokkollee osoo hin gaafatin harkuma keessaniin ofirraa baasuu ni dandeessu jechuudha. Egaa maamiltoota kiyya barnoonni irra isiniif qabadhee dhufelleen jalqabaa kaafnee kan hanga ammatti waliin ilaalaa turre kana namoonni jalqabaa kaaftanii hanga dhumatti waliin turtan galanni keessan guddaadha. Maarree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii keessa bahuu duwwaa osoo hin taane obboleeyyan chaanaala Oromaaniif haaraa taatan subscribe godhaati maatii keenyatti dabalamaa isiniin jennaaf. Akkasumallee viidiyoon nu guyyaa guyyaan gadhiifnu nama hunda dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notification tanarra kaa'uu hin dagatinaa. Barnoonni keenya yoo isin gammachiise viidiyoo like godhuu hin dagatinaan isiniin jedha. Bakka isiniif hin ganinillee sanduuqa komentii jalatti yaada fi qeeqa keessanaaf barreessuu hin dagatinaa. Akkasumallee hiriyoonni keessan akka irraa fayyadamuuf viidiyoo kana share waliif godhuu hin dagatinaa. Guruppii adda addaa irratti karuma kamiinuu jechuudha. Namoonni Facebook qabdanii fi Telegram irraa guruppii qabdanillee kamiyyuu gara keessalleetiin waliif share gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Maaliif namoota hunda akka bira ga'e namuu irraa fayyadamee chaanaalli keenyallee akka public ta'e namoota hunda biratti mul'atuuf share waliif godhuu linkii chaanaala keenya share godhuu hin dagatinaan isiniin jedha maamiltoota kiyya. Dhuma irratti namoonni hanga ammaa chaanaala keenya lammaffaa hin beekne chaanaalli Oxygen Media Network jedhamu keenya jechuudha. Kanaafuu subscribe godhaati achirratti illee oduulee biyya keessa fi biyya alaa akkasumallee oduulee haaraa jiran kamiyyuu kan isin biraan geenyu ta'a odeeffannoo murtaawaa kan ta'e kan isin biraan geenyu ta'a jechuudha. Akkasumallee gara page Oxygen Media Network tiin Facebook irratti kan nu hordoftanillee follow godhuu hin dagatinaa. Chaanaalli keenya chaanaaluma kana jala jira jechuudha. Hoomii chaanaala Oromaan jala ni argattu jechuudha. Kanaafuu subscribe godhuu hin dagatinaan isiniin jedha. Barnoonni irraaf qabadde asumarratti kan xumuramu ta'a. Barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.